hordoftoonni fiilmii Kurlus Orhaan viidiyoon asirratti mul'atu xumura fiilmii Kurlus Orhaan xumuramee jira jechuudha. Dideemi jara dhaabbata garuu kaameeraa waraabuun dhaabbatee jira xumura hojjettoonni fiilmiidhaan nagee walitti dhaabbatanii jiranii jechuudha. Akkuma asirratti mul'atu kana hundi isaaniitu nagee walitti dhaabbatanii jiranii jechuudha. Dafnaa fi yegiitillee hanga kutaa xumuratti ni jiraatan jechuudha. Yaani hanga kutaa xumuratti yoon kii takka kutaa diidem jaffaa irratti duu jiraatan. Amma viidiyoo asirratti mul'attuun walitti dhaammatanii jiran jechuudha. Yaani as booda kaameeraa duratti hin deebi'an. Kaameeraa walitti dhaammatanii jiran walumaa galattu. Viidiyoon guutuu yaani waraabamtee qophooytee jirti jechuudha. Walumaa galatti xumuramtee jirti. Garuu as booda kaameeraa duratti hin deebi'an. Nagee walitti dhaammatanii jiran jechuudha. Viidiyoo isii xumura fiilmii kanaati. Haga ani filmiin kun gana akka seenaa yoo dubbanne malee walumaa galatti ittiin fufu akkuma jedhame san jechuudha.